Ashama kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya har'a fulbaana 15 bara 2017 oduu oolmaa Oromiyaa sin dhageessifna ani Dajanee Guutamaati. Sababa weerara poolisii addaa naannoo Somaalee mootummaa wayyaanitiin deeggaramu walqabatee Oromoonni dhibboota hedduun lakkaa'aman Jijjigaa fi Wacaalee dabalatee magaalaalee bulchiinsa naannoo Somaalee hedduurraa gara Oromiyaatti deebi'aa jiru. Oromoonni lubbuu isaanii baafachuuf gara Oromiyaatti deebi'an kun baay'inaan cinaaksanii fi iddoowwan biroo qubataniiru. Gargaarsiif simannaan uummata keenyaan nu taasifame hedduu haamilee keenyaa nu jajjabeessaa jiras jedhan. Garuu mootummaarraa deeggarsii fi gargaarsi arganne hin jiru jechuun komatan. Godina Gujii lixaatti mootummaan wayyaanee uummata Oromoof saba Burjii walitti buusuun loltoota isaa hidhachiisee uummata Oromoo irratti gaaga'ama guddaa geessisaa akka jiru jiraattonni dubbatan. Rasaasa loltoota wayyaanitiin uummata irratti dhuka'een Oromoo irraa namoonni 4 wareegamanii namoonni 11 immoo madaa'uu maddeen keenya gabaasan. Ana bulee horaatii fi ana surroo barguddatti mootummaan wayyaanee uummata Oromoo fi sabaaf sablammoota kibbaa keessaa saba Burjii fi Ammaaroo sababa daangaatiin uummata Oromootiin walitti buusuudhaan lubbuun namoota hedduu gaagaamaa akka jirtu maddeen keenya Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himaniiru. Akka jiraataan aanaa bulee horaa nuti bilbilaan iyyaafanne tokko nuuf ibsetti lolli kun kan qindaa'eetiin Oromoo irratti duulamaatiin jiru waldhibdee sabaa fi sablammoota osoo hin taane mootummaa wayyaanee ta'e jedheetiin uummata Oromoo dachee isaarraa buqqisuuf sablammii waggoota dheeraadhaaf uummata Oromoo wajjin kabajaa fi jaalala obbolummaatiin wajjin jiraachaatiin ture. Ololaan jidduu seenuudhaan sababa daangaa lafaatiin uummata kana walitti buusuun dhiiga lolaasaatiin jira jechuun shira mootummaa wayyaanee saaxileera. Lola kanarratti uummata Oromootti kallattiin dhukaasuun uummata keenya fixaatiin kan jiru humna poolisoota addaa naannoo sabaa fi sablammoota kibbaa kan mootummaa wayyaaneetti hidhatan akka ta'anii fi lola kanaan uummata Oromoo irraa lola gaafa fulbaana 14 bara 2017tti taasifameen namoonni hedduun rasaasaan rukutamuun hospitaala bulee horaatti yaalamaatiin akka jiran namni kun ibsuun guyyaa har'aallee lola uummata Oromoo fi saba Burjii hidhattootaan deeggaramuun uummata Oromoo irratti dhukaasaniin Oromoo irraa namoonni 4 ajjeefamuun namoonni 11 ammoo rasaasaan madaanii mana yaalaatti akka argaman himameera. Yeroo kanatti ammas bakkuma san jira haalli akkuma san itti fufee jira waraanni warra deebuu bisun wali magaalaa Oromiyaa irratti dhufaasaa jira. Yeroo ammaa kana namoonni gara 10 miidhamanii ka lubbuun dabaraa ganama 4 kun lubbuun fakkeenyaaf namni Ciccoo Shibbiruu jedhamu aanaa Surroo Barguddaa godina Gujii lixaa aanaa Surroo Barguddaa irraa sun wareegamee jira. Kun uummata deebuu godoo ta'ini humna addaa yookaan liyyu haylii kan jedhamu humna addaa kan deebuudha. Kan uummata Oromoo irratti baasuu kan jiru. Kan ajjeesee fi ilaali kan waya uffatee waya militariidhaan kan uffatee kan lolaa jiru uummata deebuuti malee wataadara malee uummata lamaa wal lolutti jiru. Kan Oromoon uummata lolaa jira. Kan warra deebuuti keessaa ka'ee humna addaa warraatti lolaa jira. Akka malee dhugaata gammaa yeroo ammaa kanatti yeroo ammaa kanaan burtaa keessatti walii haasatu kanaatu akka seeraan ala akka walii beekuna gammaa keessa jira. Jiraataan godina Gujii kun itti dabaluun kan lola uummata Oromoo irratti banuudhaan nu fixaaru uummata Burjii fi Ammaaroo osoo hin taane mootummaa wayyaanee akkuma barate saboota ollaa Oromiyaa jiraatan maqaa sababa daangaa lafaatiin qabachuun Oromoodhaan erga walitti buuseen booda loltoota isaa uummatatti bobbaasuun gaaga'ama jabduu geessaatiin jira jechuun dubbata. Oromoo fi Burjii akkasumas Amaaroodha. Warra Amaaroodhaan deebiin wal qabatee warri deebiin uummata jibbaatu wal qabata. Yeroo kana lamaatti walirraa wanti jira soba malee kun jechuun jechaati Burjii yookaan uummata Oromootii fi warri deebiin yookaan kibbaatu warri dhibaataa jiran malee warri wanni uummata Oromoo ani jiru kana ajjeesu jiru uummata wanni federaala mootummaa yaada qofa. Wanni bidiin lafan jiru. Mootummaan wayyaanee kallattii hundaan dachee Oromiyaa saamuu fi uummata Oromoo daangaalee irra jiranitti waraana isaa haga funyaanitti hidhateetti bobbaasuun gocha duguggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwachaatiin jira. Godina Baalee naannoo Cirratti jedhamutti ilmaan Oromoo 20 hidhaman keessaa 6 ajjeefamuun akka hin oolle maddeen keenya gabaasan. Lolli naannoo sanatti adeemsifamaa jiruun daran ammaachaa akka dhufes jiraattonni dubbataa jiru. Dabalataaf Badri Yusuf.
Godina Baalee naannoo Cirratti Jamtutti ilmaan Oromoo 20 gahan poolisoota naannoo Somaaleetiin hidhaman keessaa 6 ajjeefamuu akkan oolle himame. Bulchiinsi mootummaa naannoo Somaalee akkuma Jijjiga keessatti ilmaan Oromoo haxaa'ee gara Oromiyaa dachaase Cirratti keessattis duula hidhaa ajjechaa geggeessuu hammeessee jira. Haaluma kanaan ilmaan Oromoo dhiheenya kana naannicha keessaa hidhaman 20 keessaa 6 ajjeefamuu akkan oolle jiraattonni dubbatan. Namoonni hidhamanii turan kanneen hidhaa keessaa baafamanii akka dhabamsiifamanis gabaafamee jira. Rakkoo jiru kana mootummaa naannoo Oromiyaatti iyyatanis deebisaa quubsaa argatuuf abdii kan hin qabne ta'uu kan dubbatan jiraattonni rakkoo hammaachaa dhufe kana osoo arguu fi dhaga'u bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa odurraa kanaaf tarkaanfii mul'ataa fudhateen qabu jechuun komataa jiru. Bulchiinsi mootummaa naannoo Somaalee ergama wayyaanee fudhatee uummata obboleeyyan ta'e Oromoo fi Somaalee akka wal ajjeesanii fi jireenyanis adda bahan shoora guddaa taphatu irratti argama. Naannoo Somaalee godina Qoraahee magaalaa Qabrii Dahaaritti Oromoonni hedduu poolisii addaa naannoo Somaaleetiin darara guddaan erga irratti raawwatame booda ukkaamsamanii hidhamuu isaanii maddeen keenyachi gabaasan. Magaalota akka Godee, Hartisheek, Dhagahaburii fi Qabri Bayyan keessatti haaluma wal fakkaatuun hidhaan itti fufee jira. Muhammad Fantaalee. Hawaasni Oromoo fi Somaalee hawaasa waggoota dheeraadhaaf nagayaa fi jaalalaan waliin jiraataa turedha. Shira wayyaaniin xaxxeen weerarri humna addaa poolisii Somaaleen hawaasa Oromoo daangarra jiran irratti baname uummata Somaalee fi Oromoo jidduutti rakkoo hedduu dhalaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Yeroo ammaa kana Oromoonni naannoo Somaalee godina Qorraahee magaalaa Qabri Dahar jiraatan qaama mootummaatiin mana hidhaatti guuramaa jiraachuu jiraattonni magaalattii Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himan. Akka namni magaalaa Qabri Dahar irraa dubbifne jedhutti balaan kun kan jalqabe walitti bu'iinsa magaalaa Hararii fi Jijjigaa walakkaatti qaama humna addaa poolisii Somaalee fi Oromoota jidduutti uumameeni. Jalqaba irratti kaleessa karaa Hararii fi Jijjigaa gidduuttidha dubbiin xiqqoo ka'ee ture natti fakkaata. Achitti naannoo namoonni keenyaa fi namoonni warri naannoo shanii naannoo Somaalee achitti wal rukuttaan wayii gaggeeffamee tura liyyuu poolisii kana waliin. Har'a immoo jarri aarii sanarraan kan ta'e namootuma nagaa magaalaa keessa jiraatan hundumaa bakka gara mana hidhaatti geessaa jiru. Kaan mana hidhaatti kaan gara biyyaatti fe'aa jiru gara Jijjigaatti fe'aa jiru. Dabalataanis yeroon kun nuuf yeroo akkaan balaa ta'edha. Afaan keenya dubbachuuf rakkachaa jirra. Manaa gadi bahuu sodaachaa jirra. Nama afaan Oromoo dubbatu agarraan bira hin dabrani. Kan nu rakkisaa jiru humna addaa poolisii naannoo Somaalee kan magaalaa keessatti mootummaan qindaa'edha. Kanaafuu rakkoo keessa jirru tanam hawaasni keenya nu dhagahuu qaba jedha namni nuti dubbifne kun. As qofa miti gara Godee magaalaa Godee ni beektumi. Magaalaa Godeedha, magaalaa Qabri Daharidha, Sheekochidha, Digaburii, Qabri Bayyaanii fi kan kana fakkaatan bakka hunda irratti bakka namoota keenya warra ta'an hundayyuu gara mana hidhaatti hidhaa jiru. Mataan keenya iyyuu dhokannee jirra. Amma reefu bakka laaqana osoo nyaatiin amma sa'aatii 10 keessa baanee reefu laaqana nyaachuu jira. Amma maa'inni bakka namoota keenya maqaa afaan keetiin dubbattee jennaan hin qabamta bakka. Amma dhokseen sitti bilbilee sitti haasa'aa jira malee. Afaan keetiin haasoftee jennaan bakka afaan keenyaan haasofnee jennaan bakka hin qabamtaa hin hidhamta bakka namoonni akka jiru mana hidhaa keessa jiru bakka ijoolleen keenya akka jiru ni harka makiinaa tokko guutuu fuudhanii naqanii mana hidhaatti naqanii ammoo mana hidhaa keessa jiru kuuwwan immoo fuudhanii gara Jijjigaatti deemaa jiru makiinaatti fe'anii. Sababa kanaan walqabatee yeroo ammaa godina Qorraahee magaalaa Qabri Dahar qofa osoo hin taane magaalaa Godee, Artisheek, Dhagahabur, Qabri Bayaan keessatti haaluma wal fakkaatuun ilmaan Oromoo reebicha hamaa erga irratti raawwatanii booda gara mana hidhaatti guuraa jiraachuu maddeen addeessan. Kana malees Oromoota hedduu konkolaataan fe'anii gara magaalaa Jijjigaatti deebisaa akka jiran odeeffannoon arganne ragaa baha. Haaluma wal fakkaatuun Oromoonni magaalaa Jijjigaa keessa jiraatan gidiraa hedduuf saaxilamuu isaanii maddeen OMN'tti himan. Oromiyaa erga gahanii boodallee gargaarsa gahaa akkan arganne dubbatanii dabalata kanaaf Abdul Salaam Hassan. Weerar daangaa humna addaa naannoo Somaaleen uummata Oromoo irratti duulamaa tureen wal qabatee shirri mootummaa wayyaanee saaxilamaa dhufuun
Ajandicha kallattii jijjiiruun saboota obbolaa lamaan walitti buusuuf yaaliin mootummaa wayyaanee gochaa jirtu cimee itti fufeera. Uummata Somaalee fi Oromoo walitti buusuuf shira xaxamaa jiruun ilmaan Oromoo magaalota naannoo Somaalee keessa jiraatan irratti badeen ilmaan namaa irratti hin dalagamne humna addaa naannoo Somaalee fi waraana wayyaaneetiin irratti dalagamaa jira. Magaalaa Jijjigaatti ilmaan Oromoo saboota Somaalee wajjin jaalalaa fi kabajaadhaan waggoota baay'eedhaaf waliin jiraataa turan yeroo ammaa humna addaa naannoo Somaalee fi mootummaa Abdii Illeen ergamaa saboota lamaan walitti buusuu fudhateen ilmaan Oromoo dararaa keessummeessaa akka jiran maddeen gabaasaniiru. Dhiigni ilmaan Oromoo magaalaa Jigjigaa keessatti dhangala'aa akka jiru lubbuun ilmaan Oromoo kabaja dhabdee akka badaa jirtuu fi qabeenyi ilmaan Oromoo umrii isaanii guutuu itti dadhaban irraa saamamaa akka jiru namootni dararaan kun irra gahaa turee fi irra gahaa jiru Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Akka yaada madda kanaatti ilmaan Oromoo magaalaa Jigjigaa keessa jiraatan Oromoo ta'uu qofaan sakattaamanii mana keessaa baafamanii tarkaanfiin suukkaneessaan waraanaa humna addaa naannoo Somaaleen irratti fudhatamaa jira. Kan fedhan ajjeesu kaan immoo qaama hir'isu. Namoota ajjeesanis reeffa isaanii bakki geessan hin beekamu. Reebicha beelaa fi dheebuun hedduu hammaataadha. Itti fufuunis odeeffattootni keenya kun magaalaa Jigjigaa keessa waggaa 20 ol jiraanne walitti bu'iinsi saboota kanneen lamaan jidduu jiru tanaan duras waan tureedha. Haa ta'u garuu gochi akkanaa kun nurratti raawwatamee hin beeku. Inni baranaa kun kan tanaan duraa tureen garaagarummaa guddaa kan qabuu fi saboota kanneen lamaan walitti buusuuf yaadamee waan dalagameedha jechuun dubbatu. Itti fufuunis odeeffattootni keenya kun magaalaa Jigjigaa keessa waggaa 20 ol jiraanne walitti bu'iinsi saboota kanneen lamaan jidduu jiru tanaan duras waan tureedha. Haa ta'u garuu gochi akkanaa kun nurratti raawwatamee hin beeku. Inni baranaa kun kan tanaan duraa tureen garaagarummaa guddaa kan qabuu fi saboota kanneen lamaan walitti buusuuf yaadamee waan dalagameedha jechuun dubbatu. Oromootni hedduun dararaa hedduun booda haala suukkaneessaadhaan konkolaataa fe'insaatti fe'amanii naannoo Oromiyaa kan dhaqqaban yoo ta'u Oromootni aanaa Cinaaqsan keessatti walitti qabaman deeggarsi gama mootummaan isaaniif godhamaa kan hin jirre ta'uu ibsuun komatu. Haalli uummatni Oromoo isaan cinaa dhaabbatee itti isaan jajjabeessaa jiru gaarii ta'us dirmannaa gama mootummaa naannoo Oromiyaa fi bulchiinsa godinaas ta'e aanaa Cinaaqsan irraa nuuf godhamee dhabuun nu gaddisiiseera jedhaniiru. Baqattoonni Oromoo Somaaliilaand magaalaa Hargeysaa jiran rakkoo guddoof saaxilamuu isaanii OMN'tti himan. Yaada jiraattonni Hargeysaa lamanuu kennan kunooti wajjin haa hordofnu. Jiraataa magaalaa Hargeysaa kan Somaaliilaand rakkootu jira jettee rakkoon jiru maalinni furmaanni isaas maali jetta? Rakkoon jiru ilmaan Oromoo magaalaa Togo Caalee kaambii federaalaa keessatti hedduu miidhamaa waan jiraniif ilmaan amma guyyaa sadii guutuu halkanii guyyaa gabbaatee waa takka bitachuu hin dandeessu hambii ala dabartee jechuudha. Waa takka qoonqoo waan nyaattu jechuudha. As keessatti ilmaan Oromoo daa'imman abboottiin gurguddoon deemuu hin dandeenyituun qoonqoodhaaf tumaa jiran. Kanaafuu qaamni dhimmi ilaalu rakkoo teenya tana dafee furmaata itti nu barbaadu qaba. Ilmaan Oromoo kanneen Oromiyaa keessatti argamanii rakkoo teenya tanaaf dhaabbatanii hiriira ba'anii mootummaan rakkoo teenya tana dafee akka furmaata kennu nuuf gaafachuu qaban. Kanaafuu teenya yaadis dhaamsa kiyya kan ilmaan Oromoo bira naa gahuudhaaf galatoomi. Kasiin jedhu ana warti Jamaal magaalaa Toggoo Caaleerraa. Hedduu galatoomi jiraataa magaalaa Hargeysaa kan Somaaliilaand. Hello, mee Hargeysaa magaalaa Hargeysaa kan Somaaliilaand keessatti argamurraa bilbilte mee waan bilbilteef nutti himi? Somaaliilaand magaalaa Hargeysaa keessatti guyyoota 3 darban kana keessatti ilmaan Oromoo magaalattii keessa jiran rakkoo addaa keessummeessaa jiranii jechuudha. Inni sababa gartee bu'iinsa ummata Oromootii fi ummata Somaaliitu wal lola jedhanii hawaasa keessatti ololan taane facaasanii sababa kanarraa kan ka'e jechuun manni Oromoo magaalaa Hargeysaa keessa jiraatan kunoo guyyaa 3 manaa gadi hin baane jechuudha. Kanaafuu guyyaa 3 namni ala gabbuun hin jirtu, deddeemuun hin jirtu, hatta sosochuun hin jirtu. Namni biyya kanatti akka jireenya shimbirraa jiraataa akka shimbirrootti ganama ka'ee waan jireenya isaa barbaadata. Kunoo guyyaa 3 kana namni tokko gabbahee dalagachuu hin danda'u yoo gabbaate dhalaa fi ijoolleen dhagaan nama shidaa dhahaan nama tumtii jechuudha. Hanga ammaatti qabeenya nama meeqaa saamame jaarsaama 70-80 dhalaa fi ijoolleen dhahaan adiyaa jirti jechuudha gabbaan. Kanaafuu hawaasni keenya jira inni jirra waan jennu waa takka illee hin qabnu jechuudha. Namni waan qabu siree jira jechuudha waan nyaatus waan dhugus hin qabu mana keessaa yoo gabbaa hanni saamamanii jechuudha.
reebka keenya kaduu illee hanga ammaatti deennee jaallaluu hin dandeenye awwaalachuu hin dandeenye jechuudha. Guyyaa lama kunoo nama lama namni Oromoo jechuudha qaamni hidhate poolisiin rasaasaan dho'itee hospitaala guddaa magaalaa Hargeysaa keessa hanga ammaatti jira. Ijaanillee deennee ilaaluu hanga ammaatti hin dandeenye. Miidhameelleen akkasumatti hospitaala magaalaa Hargeysaa keessa jira. Miidhame kanallee deennee hanga ammaatti ijaanis ilaaluu waan hin dandeenye jechuudha. Du'aas awwaalachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu jaarsi gartee amma 70 amma 80 khiyaara caayaa taa'uu qabu. Ijoolleen fi dubartiin dhagaan adiyaa reebaa jirti jechuudha. Yeroo intalti dubaraa biyya keenya keessatti qawwee qabattee daangaa eegaa jirtutti nuti dargaggoo fi jaarsii biyya namaa keessatti dhalaa fi ijoolleen dhagaan nu reebaa jira jechuudha. Kanaafuu nuti gartee wanni barbaannu furmaanni as keessa nu ta'us hajiru tokkolleen hin jiruuti wanni barbaannu. Gallee gartee daangaa keenyatti obboleeyyiiwwan keenya sanii wajjin daangaa irratti wareegamuudha barbaanna. Yoo danda'ame gartee akkaatuma gartee biyya kana keessaa itti baanu karaan gartee akka yoo danda'ame nu yaalamuu barbaanna malee biyya kana keessatti jiraanneeti nagaan jiraannaa wanni jedhamu takka illee hin jirtu jechuudha. Guyyaa sadii kunoo manaa gadi hin baane mana keessa jirra. Namni egaa qabeenya saamamee namni egaa tumamee namni egaa hanga ammaatti bakka eessa akka inni jiru wallaallee jira jechuudha. Kanaafuu nuti gartee yoo danda'ame hawaasni Oromoo biyyoota gartee gargaara as jirus haala nu mijeessee nuti akka gartee biyya keenyatti gallee obboleeyyan keenya wajjin daangaa keenya kabachiifnee biyya keenya keessatti wareegamuu barbaannaa jechuudha. Nuti furmaanni gartee as keessa nu kennamu tokkollee hin jiru. Furmaanni gartee rakkoo uummata Oromoo yoo Oromoo bilisoomte qofa malee Oromoo furmaata argatu hanga Oromoon hin bilisoomnetti furmaanni nuti argannu tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaafuu nuti diinni keenya uummata Somaaleetii miti nuu fi uummata Somaalee diinaatu wal afaan dubbuse nuti obboleeyyanii wal loluu hin qabnu wal loluufis hin teenyu diinni keenya uummata Tigiree qofa jechuudha. Mootummaa Tigireetii fi abdii illee diinni keenya nuti. Kanaafuu nuti gartee biyya keenyaaf uummata keenyaaf saba keenya lammii keenya wajjin biyya keenya keessatti deebinee akka wareegamnu gartee nuti akka biyya keenya keessatti dhumnu barbaannaa biyya namaa keessatti dhalaa fi ijoolleen gartee biyya namaa keessatti dhalaa fi ijoolleen gartee jaarsa keenya manguddoo amma 70 taphachuurra dargaggoo keenya kasilaarra gartee humna biyyaa ta'e dhalaa fi ijoolleen taphachuurra nuti gartee gallee biyya keenyatti obboleeyyiiwwan keenya wajjin wareegamuu barbaannaa. Furmaanni keenyaas Oromoo yoo bilisoomse malee nuti furmaanni biyya kana keessatti eegnu takka hin jirtu jechuudha. Mootummaan gamasiitiin akka gartee uummata Oromoo namni tokko hedduu hin ijanii halkanii guyyaa dubbachaa jiranii haa ta'u garuu uummanni biyyaa dhalaa fi ijoolleen irratti wal jaartee miidhaan nam meeqaa manarra bu'anii nam meeqaa dhahaan reebanii nam meeqaa miidhamee jechuudha nam meeqaa akkuma jiraa jechuudha. Kanaafuu nuti wanni barbaannu biyya keenya keessatti akkaataa ittiin gallu qofa karaa akka itti gabbaanu wallaalle manaa namni waan nyaatus fixee jira guyyaa sadii mana keessa jirra irratti waan nyaanus fennee jira akka nuti haruma gartee ittiin baanee biyya keenya deebiinu barbaannaa qofti akka nu mijaa'u barbaannaa galatooma. Hedduu galatoomi jiraata Somaalilaand magaalaa Hargeysaa hedduu galatoomi jedha. Baqattoonni Oromoo lama Somaalilaandii keessatti kaleessa ajjeefamuu isaanii BBC'n gabaasuun ni yaadatama. Ministiriin dhimma biyya keessaa kan Somaalilaand obbo Mohammad Musee baqattoota Oromoo biyya isaanii keessa jiran nageenyi isaanii akka eegamu akeekkachiisanii oduu kanaafis Badrii Yuusuf. Somaalilaand keessatti halkan dheengaddaa baqattoonni Oromoo lama akka ajjeefaman himame. Baqattoonni Oromoo ajjeefaman kanneen kellaa magaalaa Hargeysaa fi Arabsiyoo jedhaman jidduutti yeroo ta'u loltuu Somaalilaand tokkorraa rasaasa dhukaafameen ajjeefamuu isaanii agabaasan BBC afaan Somaalee Ahmad Sa'iid Igee Hargeysarraa gabaasee jira. Miseensi waraanaa yakka kana baqattoota Oromoo lameen irratti raawwate to'annoo jala oolfamee qoratamaa akka jiru ammoo Ministeerri dhimma biyya keessaa Somaalilaand Mr. Mohammad Musee Diriyee dubbatanii jiru. Ministeerri dabaluunis waraanni Somaalilaand nagaa fi tasgabbii biyyaa cimsee akka eeguu fi yakka akkanarraa akka fagaatus dhaaman. Kana malees lammiilee Oromoo Somaalilaand keessa jiraatan mirgi isaanii akka eegamuu fi akka ittiin bu'amne ministeerri biyya keessaa Somaalilaand Mohammad Musee akeekkachiisanii jiru. Gama biraatiin daldalli jimaa gara Somaalilaand ergamaa ture guutummaan guututti dhaabbatee jira. Kun ammoo dinagdee biyyattii duraanuu jeeqama keessa jiru daran hammeessuu isaa baqattoonni Oromoo garasii dubbataa jiru. Dirree Dhawaa keessatti ganda malkaa jabduutti humnoonni tika wayyaanee ilmaan Oromoo sababa tokko malee mana hidhaatti guuraa jiraachuu maddeen keenya gabaasanii dabalata oduu kanaatiif Usmaan Abdullaatiif.
Guyyaa dheengaddaa Harargee Bahaa magaalaa Dirree Dhawaa ganda duwwaa takkaa malkaa jabduu keessatti poolisni yaada dadhabaa akka abdiillee qabu tokko ilma Oromoo tokko badii malee waan dheef walitti bu'iinsa ilmaan Oromootii fi poolisii malkaa jabduu jidduutti gaggeeffamteen ilmaan Oromoo hedduun hidhaan hidhamaa jiraachuu maddeen gabaasan. Sababa walitti bu'iinsa yaaraa kana jidduu gala godhachuun ganda keessa naannawanii dargaggoota guuruun maaliif akka barbaachisee jiraattota malkaatiif kan ifan ta'e hoggaa ta'u barbaacha hidhaa mootummaan TPLF magaalaa san keessatti godhaa jiru dha'ifa ilmaan Oromoo baqatanii magaalaa Dirree Dhawaa keessatti sanis hedduu ta'uu himan. Gama kaaniin raayaan ittisa biyyaa magaalaa Dirree Dhawaa keessa hedduminaan kan sostohaa jiru wayita ta'u dabree ganda Oromoon itti baay'attu keessaa dargaggoota guuraa akka jiran dhagahaa jirra. Haaluma kanaan wal qabatuun guyyaa kaleessaa duula mootummaan olaantummaa gosa tokkoo qofa laalisuuti PLF jaleessaa abdiilleen ilmaan Oromoo irratti bane kanarratti mari'achuuf bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa ulamaa'ota abbootii amantii hoggaa walitti qabu. Marii tanarratti ulamaa'onni duula kanaa kan jalqabee hawaasa walitti naqa isinummaan hawaasa akka walitti naqxanitti addaan qabaa yaada jedhuu deebisanii fi kaabinee sirna kanaa salphisan. Kanarraa ka'uun ulamaa'onni gama hawaasaa goruun gorsa obbolummaa saboota kanneen lamaan jidduu jirtu jajjabeessuu fi namoota baqatanii fi wareegamaniifis du'aa akka godhan himan. Kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya amma istuudiyoo erga seennee oduu nu dhaqqabeeni godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaqsan keessatti lolli cimaan adeemsifamaa jira. Lolli kun kan adeemsifamaa jiru jiraattotaa fi poolisii addaa naannoo Somaalee kan mootummaa wayyaanitiin deeggaramu akka ta'e maddeen keenya gabaasaniiru. Amma ammaatti miidhaa dhaqqabee amma akka ta'e baruun hin danda'amne. Achuma godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaatti immoo mormii guddaan adeemsifamaa oolu maddeen keenya gabaasaniiru. Mormitoonni kun daawun wayyaanee kan jedhuu fi dhaadannoo biraas dhageessisaa oolaniiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya oduu oolmaa Oromiyaa har'a fulbaana 15 bara 2017 qopheessinee kanumaan raawwanna. Oduu kana qindeessuudhaan ani Dajanee Guutamaa akkasumas ogeessa teeknikaa keenya Faraan Abdul Salaam wajjin turre qophii biraatiin walitti deebina nagaan tura.